Kun sagantaa BBC Afaan Oromooti. Nu waliin tura. Yooyaa malee yooyaa dhaggeeffattoota raadiyoo BBC Afaan Oromoo nu dhiyaadha bakka dhaggeeffachuu jirtan cufaatti sagantaan keenyaam jalqaba. Oduu galgal kan isiniif dhiyeessin keessa rakkoo qaala'insa jireenya furuu fi karoorri mootummaa maani? Oomisha midhaan nyaataa guddisuu, dhiyeessii meeshaalee dabaluu, imaammata maallaqaa cimaa baasuun, hojiitti hiikuu, dameen daldalaa bu'aa qabeessaa fi ammayyaa'aa akka ta'u gochuu. Qorumsa kutaa 12ffaa irratti barattoonni 10 ol da'uu himan Yuunivarsiitiin Booranaa daa'imman lamaan achi dhalatan tolaan akka barsiisan waadda galan. Akkuma yuunivarsiitiitu barnoota ijoollee duraa haalatti ta'een jabeessuu feena. Kanaafuu Geediyootti namni gaawuntii barata jala hatee akkamiin qabame sagantaa keessatti sanitti himna. Kanaaf oduu dabalatan waliin tura an Aslii Galgaloo. Nu dhiyaadha dhaggeeffattooteenna oduuteen jalqabaanii mootummaan Itoophiyaa adeemsa marii nageenyaa TPLF waliin taasifamu cimsee kan itti deemtaa'u pireezidantiin biyyattii Saalewarq Zawudii ibsiti. Haasaa baniisaa korman maree federeeshinii fi man bakboota uummata irratti taasifteen dhimmoota xiyyeeffannoo mootummaa ta'an dubbatte. Rakkoowwan biyyattii qoraa jiran keessaa inni hangafa waraan biyyattii yoo ta'u mootummaan isaanii ammallee naga buusuu irratti akka cichuu ibsiti. ግጭት ጨርሶ እንዲያበቃ ከማንኛውም ወገን ያለምንም ቅድመ ሁኔታ walitti bu'iinsii fi ajjechaan lammiilee nagaa akka dhaabbatuuf mootummaan qaama kamuu waliin haal duree tokko malee mari'achuuf waamicha dhiyeessaa ture. TPLF uummata Tigraayiif jedhee waraana dhaabee akka marii nagaatti seenuuf mootummaan gaafatee ture. Ammas taanaan mootummaan ulaa nageenyaa akka hin cufanne ibsaa jira. Adda addummaa gosa kamiyyuu waliin mari'achuun furuun akka danda'amu itti amanuun ammas haal duree tokko malee mariin nagaa akka gaggeeffamu mootummaan waamicha dhiyeessa. Waraan kan nagaan furuu fi tattaaffii gamtaa Afrikaa taasisuu akka cimeetti fufu akkasumas mariin biyyaalessaa hojiitti hiikamuu dhaamti. መንግስት አካታች የሆነ የፖለቲካ ምህዳር ለመፍጠር mootummaan dirree siyaasaa hirmaachisaa fi qaama dhimmi ilaallatu hunda hammate bu'uuressuuf akkasumas yaadota garaagarummaa uuman mara irratti mariin biyyaalessaa akka gaggeeffamuuf haala mijeesseera. Waggaan itti aanu waraanni biyya keenya qoraa jiru kan itti goolabamu akka ta'u hawwii hunda keenyaati. Gamtaan Afrikaas tattaaffii nageenya buusuuf taasisaa ture cimsee akka itti fufu abdii kiyyadha. እያደረገ ያለውን ጥረት በመቀጠል ለሰላም ያለውን አስተዋጽኦ እንደሚያበረክት እምነቴ ነው። Taateewwan uummata biyyattii dhiphinnaa fi gaddahama keeggalchan keessa rakkoo nageenyaa fi qaala'insa jireenyaa kaafte. Qaala'insa jireenyaa fi rakkoo nageenyaa biyyattii daraaraa jiru mootummaan akkamiin furuu fi qophii qabaa ka jedhirraatti akkanaan ibsiti. በሀገራችን ባለፉት ዓመታት የዋጋ ንረት እየጨመረ የመጣ ክስተት ሆኗል. waggoota darban qaala'insi jireenyaa akkaan dabaleera. Kanaafuu bara bajataa 2015 rakkoo qaala'insa jireenyaa furuun dhimma xiyyeeffannoo mootummaa keessaa tokko ta'a. Kanaaf ammoo oomisha midhaan nyaataa guddisuu, dhiyeessii meeshaalee dabaluu, imaammata maallaqaa cimaa baasuun, hojiitti hiikuu, dameen daldalaa bu'aa qabeessaa fi ammayyaa'aa akka ta'u gochuu, akkaataa oomishi gara gabaa itti dhufuu danda'u mijeessuudha. Kanneen galiin isaanii gadi aanaa ta'ee fi hojjechuuf humna hin qabneef ammoo tumsa maallaqaa gochuudhaan jiruu isaaniif fooyyessuunis xiyyeeffannoo mootummaati. Mootummaan federaalaa mootummaa naannolee fi hawaasa biyyattii qindeessuun maallaqa walitti qabuun kanneen sababa waraanaa fi walitti bu'iinsaan miidhamanii fi qeerraa buqqaan akkasumas bu'uuraalee misoomaa fi dhaabbilee mootummaa barbadaa'an deebisanii ijaaruuf xiyyeeffannaan hojjeta. Qorumsi biyyoolessaa kutaa 12ffaa akka barkanaa haal duraan hin baratamneen yuunivarsiilee keessa kennamaa jira. Barattoonni 560 buufataalee 130 keessatti qorumsa fudhachaa akka jiran ministeerri barnoota hima. Isaan keessaa ammaatti 10 ol qorumsa irratti dahuu ibsan. Godin Wallaggaa Baatti barattuun yuunivarsiitii Wallaggaa kaampaasii Naqamteetti qoratamuuf ramadamte daa'imman lakkuu dahuu yuunivarsiitichi ibse. Godin Booranaatti akkasuma barattoonni 2 yuunivarsiitii Booranaatti da'an. Kan hordofee yuunivarsiitichi daa'imman lamaan achi dhalataniif caarraan barnoota tolaa kennamuu fi waadda gale. Qorumsi deemaa jiruu fi dhimkan irratti maatii olaanaa pireezidantii yuunivarsiitii Booranaa Dr. Bokkuu Xachee dubbise.
guyyaa dheengatti deette tokkarta ganama taati ganama kudhanii lama irratti jecha ijoolleen sun lamaanuu ijoollee dubaraa ta'anii nu amma yoo waaqni jedhe gaafa ijoolleen tun gurgurtatte wanni kun taateen tun taatee beekta addaa tokko sanii hatachuuf ta dura ammoo nu haga danda'ametti barnooti ijoollee dubaraa karaa addi ta'een jajjabeessuu waan barbaannuufi kanaafuu gaafa isaan gurgurtatan yoo rabbi jedhee akkas carraa sun kenninee fi barsiisuu fi akka dhaabbataa qabanneetiin waan sun hojjanni jecha. Ijoolleen lamaan dahan kun ijoollee eessaati? Tokko Aanaa Elwayyee mana barnoota Kanuu Jiloo jedhanirraa dhufte. Ta'an immoo Aanaa Areeroo mana barnoota Halloona irraa dhufan. Carraan barnootaa ijoollee dhalatan kanaaf kennitan maali? Gaafa isaan guddatanii yoo rabbi jedhee barnoota sadarkaa yuunivarsiitii dhaqqaban barsiisuu tolaan jechuudha. Yuunivarsiituma keessanitti? Haga sanoo barumsa isaan duraa hin dabalatu jechuudha. Haga daanaallee waan tolchuu dandeenye mari'annaa yaadii hin jira. Akka yaadaatti yaadiin qabna garuu waan murteessinee hin dhumatinii fi qabachuu malee sullee yaadiin qabna yeroo haga jedhama wanni hedduu ilaalamte humniti ilaalamte qajeelfamii ilaalame murteessina fuulduratti. Wanni kana murteessuudhaaf isin kakaase maali? Tokkonni as ta'e kun beekta waan xiqqoo goraa tokko waan addaati amma dhufte ijoolleen tun sababa qormaata kanaatiin as dhalachuun callaanu waan addaa tokko gammachuu namni nama dhalachuun gammachuu akka sabaallee gammachuu akka yuunivarsiitii Booranaallee waan ulfinnaan fudhannu talammeessoo immoo akkuma yuunivarsiitiittu barnoota ijoollee dubaraa haala adda ta'een jabeessuu feena. Kanaafuu akka ijoolleen dubaraa baratan jabeessuu waan feenuu fi carraa kanatti fayyadamne ijoollee as dhalatan dhadhalattan akka isaanii barnoota argatan erga tana uummataaf hawaasaa dabarsuuf ijoollee dubaraa akka barsiisuu malan jechuudha. Wanni addaa ta'arri kana dhiirsiifiilleen asuma keessatti qoramuu jira. Naan jette akkasirra dhagayetti walumaa qoramuu dhufanii isiin ga'umsaan baata dhiirsii harmahee jira. Boodullee waan addaa tokko amma ijoolleen yuunivarsiitii keessanitti qorumsa kutaa 12ffaa fudhachaa jiran gara kamirra warra dhufanidha? Lakkoofsaan hagam ta'u? Namni amma as dhufee amma galmaaheetiin yuunivarsiitii jiran gara 2863 gari isaan irraa dhufan immoo godinuma hankeessa keessa dhufan ana 13 godina hankee jiruu fi dira godina hankee jiru akka dirmooyyee lafaa diriyaa bal'oofa. Haalli qormaataa jalqabee jira har'a qorumsarra jiru ijoolleen maal fakkaata yuunivarsiitii keessatti? Dansa haraa nagahaatiin rakkoo tokko malee ijoolleen qormaataa diirama kana haala tasgabbaa'aa ta'een fudhattee amma fixxituu jiran. Tole Dr. Baay'ee galatooma. Yuunivarsiitii Hawaasaatti riqichi kaampaasii lamaan walitti hidhicite barataan tokko lubbuu dhabee hedduun madaa'u hooggansa yuunivarsiitichaa fi ministeerri barnoota hime. Yuunivarsiitichaatti daayirektara kominikeeshinii kataate Dr. Immabet Baqilee rakkoo uumame akkanaan himti. የተሰበረ ድልድይ ነበረ በሁለት ትልልቅ ካምፓሶች መካከል የሚያገናኝ ድልድይ ሞራ ሙሚቻ ፊ ሞራ ቴክኖሎጂ ከን ወልቁነምሲሱ ሪቂቻ ጉዳቱ ቱሬ በረቶኒ ቆርምሰ ኤገሉፍ ሞራ ሙሚቻ እራ ገረ ሞራ ቴክኖሎጂቲ ጨአውሶ ጅራኒቲ ሪቂች ኩን ካንጨበ አልተካቲ በረቶታ ኢባ አፉር ጫለንቱ ሪቂቻ ከነረበአን ከናፍ ሁምነ ሪቂቻ ከናን ኦል ዋንት አኒፍ ባቹ እንደንደኝ ሪቂች ኩን ሲቢላ ራ ከን ሆጀተሜ ዋንቴፍ በረቶታ ቀበቴ ወይ ተኩፉ ቃመሳኒ irraan madoo geessiseera hanga ammaatti barataan tokko du'eera namoonni 3 guddaa miidhaman kanneen miidhaan salphaan irra geessu hedduudha hokkoraa fi rifaatuu balaa kanaan uumamerraan kan ka'e mooraa kanatti qormaata eegalsiisuun hin danda'amne barattoonni naasuudhaan mooraa gadhiisanii hawaasa naannootti makamanis jiru kaampaasiiwwan yuunivarsiitii hawaasaa 7 keessaa kaampaasii muumichaa fi teeknooloojiitti qormaatni hin kennamne kanneen hafan 5 keessatti garuu akkaatuma sagantaan qormaati eegaleera. Barattoonni miidhaman hospitaala riifaraalaa yuunivarsiitii keenyaa fi hospitaalota magaalattii keessa jiran garaagaraa keessatti wal'aanamaa jiru. Dhaggeeffattoonni amma duga gabaabaa addunyaa isaanii dhiyeessaa jalqabaan mootummaan Itoophiyaa herreega baankii 665 yakka dabarsa maallaqa seeraan alaan hidhat qabjechuun akka hin sochoone dhorke namoota kallattiinis ta'e alkallattiin herreega seeraan alaa maallaqa dabarsuu keessatti hirmaatan sakataa'ee seeraan gaafachuuf akka jiru hime. Lammii Zaambiyaa kataa'e taphataan sarar didduu kilaab Brighton Liinok Miweepuun sababa dhibee onnee umrii waggaa 24tti kubbaa miilaa dhaabuuf jira. Miweepuun dhibee onnee dhalataan daddabarbu dararamaa waan jiruuf addunyaa kubbaa miilaa keessaa akka ba'u kilaabiin isaa murteessee jira. Yoo kubbaa taphachuun itti fuuf ta'e lubbuu isaatiif kan sodaachisu ta'uu kilaabiin ibsa.
Pireezidantiin Soomaaliyaa Hassan Sheekh Mohamud Komishinii Tajaajila Haqaa fi Komishinii Farma Lammaltummaa biyyattii diige. Pireezidantichi kaabineenii komishinota lamaan akka haarata hundeessan ajaja dabarse. Haleellaa riqichaa Kiriimiyaa irratti raawwatamu hordofee pireezidantiin Raashiyaa Vladimir Putin Yuukireen shororkeessummaan himate. Akka inni jedhuutti Yuukireen bu'uuraalee siviil Raashiyaa baay'ee murteessoo ta'an barbadeessuu irratti xiyyeeffatan. Haleellaa riqichaa irratti raawwatamu kanaanii namoonni sadii himan. Haaloo baasuu fi Raashiyaan irraa guutuu magaalota Yuukireen irratti haleellaa misaayilaa gugurdoo roobsaa jirti. Haleellaa kanaanii namoonni 11 yoo du'an namoonni 60 ammoo madaa'uu poolisiin Yuukireen ibsa. Pireezidantiin Raashiyaa Vladimir Putin haleellaa sanbata riqicha Kiriimiyaa irraa raawwatamu kanaaf deebii cimaa kennan dhaadate ture. Indiyaatti qeerramsi yoo xiqqaate namoota 9 nyaachuun ijjeesee poolisiin ajjeefame. Biyyattiitti qeerramsi nama nyaachuun beekama. Akka odeeffannoo mootummaan bara 2019 maxxanseetti waggaa waggaatti namoonni 40-50 ta'an qeerramsaan ajjeefaman. Venezuelaatti sigiigachuu lafaatiin namoonni 25 lubbuu isaanii dhabuu 50 ammoo dhabaman. Bokka cima roobeen lagi faca'ee manneen konkolaataa mukaa fi namni hedduu fudhatama. Bokka guyyaa tokko roob kanaanii kajii tokko roob caaluu himan. Godin Geediyoo magaalaa Yirga Caffeetti shakamaan tokko gaa'onii eebbaa fi wantoota biraa hatee adoo gaa'onichi uffatu to'atamuu poolisiin ibsa. Gaa'oniin kun barata kooleejii Kaayizaan magaalaa Dillaatti eebbifamee garmaatii isaa ana Yirga Faceetti malaa ture jala hatama. Shakamaan Yishaq Birhaanoo jedhamu kunin godinichi keessatti aanaa Waagotti hannaan beekamu ajajaan poolisii Yirga Facee Inspektar Fiqaaduu Sisaay hima. የተጠርጣሪው ስም ይስሐቅ ብርሃኑ ይባላል። አድራሻው የናጎ ወረዳ የባንኮ ኮቶ Maqaan shakkamaa kanaa Yishaaq Biraanuu jedhama. Jiraataa aanaa Waanaagooti. Hojii hannaa fi saamichaa irratti hundaa'ee jiraata. Akka lakkoofsa Itoophiyaa fulbaana 28 bara 2015 uffata barattoonni ittiin eebbifaman gaa'onii Yuunivarsiitii Kaayizan ta'ee barataa eebbifamee gara maatiitti galaa jiru jalaa hatuun uffatee osoo mana daadhii jiru to'annoo jala ooleera. Barataan kun eebbifamee magaalaa Diillaa irraa gara mana isaatti galaa osoo jiru namni kun gaa'onii borsaa isaa waliin hatuun mana daadhiitti osoo uffataa jiru qabame. Namni kun waan barataan kun borsaa keessatti qabate hunda ragaa barnootaa ilillii ittiin eebbifame kitaabotaaf dookumentiiwwan biroo waliin hate. Inni wayita hatu gaa'onii ta'uu isaa hin beekne ture. Booda osoo uffatee ofitti ilaaluu eeruu hawaasa naannoon to'annoo jala oole. TPLF waraana mootummaa Itoophiyaa waliin geggeessaa jiru qolachuu fi dhalattoonni naannichaa hundi akka waraanaatti makaamaniif yaamichi dhiyeesse. Yaamichi kunin TV garee kanaan hidhata qabu Dimtsi Wayyaanee jedhamirraatti dhiyaate. Waamichi kun erga mariin nagaa TPLF fi mootummaa federaalaa jidduutti Afrikaa kibbaatti sanbataa fi dilbaatti taasifamuuf ture sabab loojistikiin yeroo hin beekamneetti dheereffameen booda Hamza Hussein gabaas qaba. Gareen finciltootaa adda bilisa baasaa uummata Tigraay TPLF waraana mootummaa Itoophiyaa waliin geggeessaa jiru qolachuuf dhalattoonni naannichaa hundi adda waraanaatti akka duulaniif waamicha dhiyeesse. Waamichi TPLF kun karaa TV garee kanaan hidhata qabu Dimtsi Wayyaanee jedhamuun darbe. Dhalattoonni Tigraay hunduu jiraachuu keenya mirkaneessuudhaaf waraana sadarkaa murteessaa irratti argamu kana keessatti hirmaachuuf dirqama qabdu jedhe TPLF ibsa kanaan. Aangoonni TPLF waamicha kana taasisan mariin nagaa TPLF fi mootummaa federaalaa gidduutti Afrikaa kibbaatti sanbataaf dilbata irratti taasifamuuf ture erga sababii loojistikiitiin yeroo hin beekamnetti dheereffameeti. Waraana kaaba Itoophiyaatti erga eegalamee waggaa 2 guutuuf guyyoonni muraasni qofti hafan kanaan ammallee adda waraanaa garaagaraa irratti waraanni cimee itti fufeera. Dubbii himaan adda bilisa baasaa uummata Tigraay obbo Geetaachoo Raddaa humnootiin Eritiriyaa fi Itoophiyaa humnoota 10,000 lakkaa'amanii fi gareewwan makaanaayizidii ta'an waliin karaa adda waraanaa Raamaa, Tsoronaa fi Zaalambassaa marsuun haleellaa guutuu raawwataa jiru jechuun Tiwiitarii isaa irratti barreessee ture. Ibsi TPLF kunis erga Geetaachoo Raddaa yaaddoo kana ibseeti kaba'e. Gareen TPLF dhalattoonni naannichaa akka adda waraanaatti duulaniif waamicha dhiyeessuudhaan ka jalqabaa miti. Mootummaan Eritiriyaas waraanni marsaa sadaffaa eegaluu isaatiin dura lammiilee Eritiriyaa humna eeggataa umurii isaanii waggaa 55 gadi ta'e hundi atattamaan akka gabaasa taasisan waamee ture. Dhaggeeffattootteen sagantaan irraa aganumaa nu dhaggeeffachuu keessaniif ulfaadha isaniin jenna. Oduu dabalataa website keen BBC News Afaan Oromoo irra dubbisaa akkasumas Facebook keenna BBC Afaan Oromoo ordofaa
mammaansi galgal kanaa arreen ficooftee keessawwan nama agarsiiftii jedhan hiikan isa maanii kooment keessan nu beeksisa sagantaa kan qophees Hamza Hussein gam teknikaatiin Mubaarak Abdallah keessaniif dhiyeessan Asli Galgalooti Agborii saatti akkana nagaa waaqa kee bulaa oraa bulaa deebana.